Mee nama tokko yaamee inni waa'ee kana naa dubbadhu jee immoo tokkoffaa gaafin kiyya namaan an jala dhiyeessifu kami tokko naa qabadhu. Lamaffaadha kasaaraan irra jiran irraa kafalii nama nan jeentu jira Harargee yaamee idaan irra jiran irraa kafalii an jeentu jira lama. Tasadaffaadha sheekaan roobee fi maarreen ballichi roobee murtii guutuurraa dubbate malee Harargee irraan dubbannee kaji'eef ittiin sii deema. Maal jee keezii nama eenyu qabatee dhufe murtii guutuu yoo namni keezii irraa qabaatu jiraate magaalaa Finfinnee keessa jira akkuma kaleessa isiniin jee maaliif dhufee nan gaafanne biyya tanaa seeraan hin bulle moo mootummaatiin jirre moo waliigalteen agriimantiin kiyyaa fi kan namna sanii walitti maallaqa kan hin kami hamtu jira waraqaa murtii guutuuttiin maallaqa kan jee inni qabatee deemu suni hagam takka ta dhugaati. Lammaffaa sheekaan roobee eenyu bakka bu'ee dubbate abukaatoo seeraati moo abbaa halangaati moo mana murtiiti moo naa qabadhaa sirriitti nama baalee bakka bu'eetiin dubbadhee jee abbaa qabeenyaati jee laal dhaggeeffadhu. Hoggusan inni kan inni dubbateef suniif gandummaa miti kanas naa qabadhu. Tasadaffaa ittiin sii deema manni murtii yoom tiiktookaa fi feesbuuk irra ta'e nama tokko osoo ulaagaa seeraan guutiin abukaatummaa seeraan qabaatiin bakka bu'ummaan qabaatiin sababa nama tokkootiin lafaa kaatee inni yakkamaadha inni hattuudha namaan jechuun seeraan akka nama gaafachiisu ni beekaa gaafii kiyya jalqaba. Ittiin deema Harargeen an jala dhiyeesse sun tami maaliin takkaa ajandaan kanaa olii kabiyya guutuu natti ka'eeti beekaa yoomiin guyyaa tokkoof Harargeedhaan narra gori yookaan akkas ta'e jee ni beeka. Waa'ee Harargee dubbachuu waggoota afran dabre kanaan takkaa calliseen hin beeka. Ani Harargee jechuun kiyya Harargeen bareeda jechuun kabiraa fokkotaa jechuudha. Guyyaan dhimmi kun gabbee guyyaa dhimma makiinaa sanii dubbanne akka hubattaniif. Guyyaa dhimma makiinaa dubbanne gadi bee maalii wal qabatee guyyaa san gadi bee ta'etti aantu hoo namni kuni ani Finfinneen jiraadha inni nama Baalee jiraatu jee eessatti dhufeeti anatti kanne waliigalteen kiyyaaf kaisaa bakka seeratti waliigallee maallaqa walitti hin kanne sun kan nama magaalaa keessa jiraatu bosona hin jirre qawweetti qabee maallaqa irraan fuune magaalaa keessa hin jira seeratu biyya kana jira sigaleemi abbaa feete seera dheeyxee himattee gaafachuu dandeessa maaltu maqaa namaa miidiyaa irratti fidee kaasise tokko sheekaa roobee qofaa ka dhimma murtii guutuudhaa kaase naa qabadha. Haga Kaayirorraa haga Eeroopirraa namnumti miidiyaa kanarraa isaan qaban kanarra waa'ee kiyyarraan dubbatin ni jira. Gaafa namni isaanii waa'ee makiinaa Ustaaz Ibsaatti wal qabsee dubbatu ka dubbate jira. Maaliif kun ta'e Harargee tam jalatti hin dhiyeessee Harargee narra goraa jeenii kana qofa akkanaa deebisuun barbaada galatooma. Okay, abbaa qaamatti hubi. Tole fayyaate laali jala keenya dhaggeeffadha. Yeroo hedduu miidiyaa kana gubbatti bikka nam kun sadii farakuttis jirutti illee yeroo hunda abbaa haqaa kana nama dubbiidhaan deemu abbaa haqaa kana hedduu you guys hedduu complain nagoota kana dhaggeeffadha. Ana abbuma fadee ifirra dhaabbadhee dubbata. Wantoota maas miidiyaa kana jiru miidiyaa kana eessarraa kaanee eegaas dhufni beektan. Faaltook irraa kaaneeti yuutuubii dabaree yuutuubii irraa karatti tiiktookii dhufne hundi keenya ni beektan. Amma rakkoon wanni bikka jiraa jirtu deengata dubbiin walloo kaasan akkatti dhaamsini beektan. Dee dubbiin bikka arsiidhaa fi Harargee gisee kaate naa obsa dhaggeeffadha. Arsii fi Harargeen deengata ji'a takka keessatti bikka isii waliin geessee olii gaf fiigee kaataan itti dhaamse waan san xiyyaafillee isin harkaa fuudhee akka namoo arsii irratti fi bobba'eef godhee waan kana akkatti dhaamsine dabbaalli beektan rakkoomtu dhufu kee waan dhaamsini beektan. Lammadan maal dubbiin tun dubbiin murtii guutuu fi dubbiin sheekaa roobeetuni. Dubbiin tun eessa nu geessu miidiyaa kana kaleessaa eegalee kan mana nama baafadheen seenu jedhin taa ture. Kan bikka deebisaa gurbaarratti xiyyeeffadha obboleessa manguddummaa irratti hin jiru. Gandummaa qabda amma hargummaa qabda obboleettiiti yaan argee barti yaafis gandummaan hin deemin. Gandummaa sii gartaa hargummaan hin deemin anis ilmaa argeeti obboleettii na beekta ilma eenyu kaante na beekta dhaabbadhu kanaa miti. Dhaabbu kanaa miti an obboleessa kiyya. Yaman karaa seera deemaan jiru gaafiin kiyya isinii ifateemi garuu achitti hin deemu gaafiin teenaa galee murtii buutu waa'ee anaan akkan itti qabbaneessee fi kanarraa osoo hin ta'in isatu qabbaneesse yoo ta'e waa'ee sanii sana akka itti qabbaneesse san beeka jee tabiraa abbaa kaa anaata dasii baasa laale akka ati deemte kana deemuun barbaadan na fakkaata qooyi laa ati kana nu godhe amma kallattumaan itti cawjii gubbaa gaseen tokkoffaa Harargeen an jala dhiyeesse Harargee misin jee tokko lammaffaa agendaan biyya guutuu hedduu na dhufaa ture yoomin Harargee yaammadde jee lama sadaffaa
Kasaraan irra gahee hararge na gargaaraan jee sadi mee sideen mana qofa kilir godhii fitti bu'ee kallattumaan yoo naannoo teessee ni ifatan. La wanta gizee dubbannu. Impaaktii waan sanii bu'aan lolo tokko gizee galame. Impaaktii isni waay macarrashaa dhiibbaan ni haasar maana dawwaltaa walitti dawwalina please natti dawwalina natti dawwalina skiisaan jira nagartaa natti dawwalina maaliif inni naan jaabara. Isi na dawwalina. Sitti dawwalani sin deemtu. Naasi fi dabakka dayte haasay deemuun hin jiru. Arra naati bara ilki warraa daa kuteen yookaan wajji qamaanaa yookaan ilki warraa facaafatan magaalaa tokko. Okay gaafi murtii deebisi wanni kun kiliiridha laala abbaa qaasuma dubbannu wanni kun dhimma lubbuutillee dhimma maqaatillee dhimma jireenyaatillee murtiidhaaf lubbuudha nuufillee lubbuudha siifillee lubbuu keetiin amanan qoosaa miti. Lagee dabbaal keenya namni miidiyaa irra gabbee gizee dhimma waan namaatu gizee haasoo wanni kun itti nama gaafachiisin hin beeka itti murteessinee dhufne miidiyaa kana gubbaa kana maka jala jirra hin seennu jennee taa ture. Amma namoonni gari gari as keessa taate keessaa beeti maal si nagina nanaka hin bahu taayitiin haasawaa dhaggeeffadha. Jara keenya dhiibbaa rakkoodha hin jedharuuf jakkaataatti dhaabsine beena amma dubbiin tun babal'atteeti akka harargee fi arsii walitti buutee godhanii rakkoon biraa kaa jirti. Takka ta murta guutuutti hin deebi'a. Murta guutuu akkaataatti itti fuutee fi guyyaa itti fuutee fi eenyurraa akka itti fuute namni beeku hin jiru. Akkaataatti walitti kadhata namni beeku hin jiru sasii deebite eenyu beekaa jiru namni beeku hin jiru. Takka sani. Talammadaa Baalee roobee waa'ee harargee wayii dubbate waa'ee gandummaa dhaqawa malee waa'ee harargee tuqee jira kayyato baalee roobee dirree beeti kunoo rakkoota naa jira jee waraqaan takjibaa taatu dhugaa taatu ol guuraa ture Allah wala rabbi beeka amma dhuma tana guyyaa lama dubbiin kaatee manni murtiidha laa waan takka waan akka ijoolleen beeku dhaggeeffadhu waraqaa daraa ta'u guyyuma lama yaa'ii tun kaatee guyyuma lama manni murtiidha itti dhahee maallaqaa saggadee isallee hidhaa naqee jee guyyuma lama manni murtii daraa nama kanna kunillee kijiba ta'uu ni beeyna. Makaballeessii ta'uu ni beeyna makaballeessii ta'uu ni beeyna waraqaa daraa ta'uu ni beeyna guyya lama manni murtiidha nu ni beeyna addunyaa guyyuma lama manni murtiidha maalleen gartee murti guutuu haa qabamu baankii isaan sosooyin murti guutuu haa hidhamu ammumaan tana chaabbaa dim godhee nama kannaa guyya lamatti addunyaa irra jirtoonni kana ni beeyna tana makaballeessii ta'uu ni beeyna garuu dubbiin gartee akkaataa murti guutee deemu ijoolleen harargee gabbaatee arsii irra bobbaa jirti arsiin harargee irra bobbaa jirti murti guutuu naa gale angaafa kitaabaatis adda durummaan qabee mudhii qabatee qawwee qabatee duusii hojii dhaabbatee isaa. Adeero keezii irraa haasa'u jirru qofa irratti xiyyeeffadhuuti deebisaa nu kan dhafa. Keezii takkan baanta. Keeziin irraa haasa'u jirru keezii anaa fi Sheekh Haroo birraa dubbachaa turtan natti fakkaate wani wal seeneef. Jeetti naasaa jiran. Yoo san ta'e sanuma irratti xiyyeeffadhu murtii guutuun harargee bakka bu'ee arsii tam tuqe yookaan ganda baalee kam tuqe. Eessaa walitti fidee baalee tuqeen jenne murti guutuun harargee jala dho'iseet waaniin harargee ta'eef na duulan jettee jirtu. Maal eenyume harargeen inni murtiin na jala dhokatee jeesuun nama tokko dubbisi naa dubbatu. Maqaa harargee waan jirtooti. Kalee mana bartee maqaa harargee. Maqaa harargee borullee ni dhaa iftaanillee ni dhaa maaltu. Usme murti guutu usme inni harargee mucaan kun harargee iyya abbaa haqaa duraan afaan kiyya beektaa dhaggeeffadhu afaan kiyya malee afaan namaan beektu naan muka sakaa inni harargeedha hojii mirgan qabamoo mirgan qabu. Waan hin harargeeteef na duulan akkami jaa. Okay amma yeroo takka sinna beekan ture kabajaa wajjin naa kannaa kullee abbaa gaafu takka. Dhiifama rabbiin isin qabee ogu takka naa kannaa amma. Fedhuma keessan naa kannaa. Naa kannatanii. Muniira naanee. Fudhadhu dabbal. Yoo muniiraan seenti gadiin bu'a muniiraan yoo seenti yaa Ibraatiin deemti maa gadiin bu'a muniiraan amma. Abbaa gaaqoo eegu takka abbaa gaaqoo eegu takka. Abbaa gaaqoo takka gaamma isin kabajaan ture carraas mee kannaan ture. Laala kana goonu amma dubbii gabaabaa jalqabaan gaafa laayivii seenu waan biraatii fi laayivii seenee suuraa biraallee ture dhimma biraallee haasaa ture abbaa haqaatii fi abiyyootu deemaa dhufee itti galee haasawaan an sagantaa godhadhee irra jiru osoo hin taane haasawaa murtii isintu eegalee gaafa eegaltan laayivii takka mana nama biraatti dhimmi kun akka haasaamaa ture bakka san turtanitti kaaftanii haasawaa eegaltanii achumarraa inni itti dhiisee dhimmi murtii dhimma kiyya waan ta'eef anillee kalee waan dubbachaa tureef wanti haareen an kuman qabne yoo jiraate haa kaasan iyyatti dhiisee isin geeffachaa ture. Egaa kaaftan galatooma murtiinis deemaa dhufe. Abbaa haqaa murtiin agandaa isa gad dhufe gosaa fi gandatti hin ceehee nu jalatti hin baqate isa gattuuf ragaa maal qabdaa barreeffama qabdamoo sagalee namaa qabdamoo maal jeessi gaafatu jiraatti dhugaa gootee hin deebifneef ammoo abbaa haqaa ammoo jaalannuus jibbinuusi. Murtiin agandaa kanaa miti agandaa kanaa olii hedduu baadhakaa ture dhugaan siin jedhan nama miidiyaa kanarra jiru keessaa namni gosaa fi gandaanis itti wal jaaranii yoo xiqqaate waggaa 3 ol itti qabsa'an gurbaa kana kan Oromoon hundi ni beeka dhimma gandaatii miti dhimma namummaa qofaaf gahaadha dhimma nama ijaa fi gurra qabu nama miidiyaa gubbaa jiruutti beekamaadha fakkeenyaaf agandaalee 7 8 ol kaasuu hin danda'a.
Agandaa gurguddaa dhimma gargaarsaa dhimma inoo waa'ee maallaqaatii miti waan biraatii mitiiti wanni silaa dubbachuu hin dandeenye hundi waan namarra dalagamaa ture. Waan inni dubbateetu hangana malee wanni inni dubbatiin asii ol ta'uu danda'a beekan. Garuu amma laalabbaa qabxiin guddaan bakki nuti irraa qabu. Murtiin maallaqa hatee salee ajjeesee saamee waan nu galchuun qabu. Abbaan murtiin saame abbaan murtiin ajjeese murtii bakka barbaadeetti akka barbaadee gaafachuu danda'a riil. Mirga. Bakki itti wal gaafatan eessa tiktookii lakki guuzaa lakki daboodha lakki laayif gastiidha noo namoonni biyya takka keessa waliin jiran yeroo takka namoonni biyya takka keessa waliin jiran haqaamaan lafa sanirra wal miidhan biyya heeraa fi seera mootummaa qabdu keessatti haqaa fi dhugaan isaanii bakki itti dubbatamuu fi akka itti argamu yoo jiraate biyya san qofa keessattiidha malee. Sheekaa roobee takkafaa gaafa gabbee ragaa san wali qabee haasu ifiifuu nama gandaa bakka bu'aa ta'uu isaatii fi daboo maqaa gandaatiin dhufuu isaa qofarraa huban abbaa qaa. Sheekaa roobee nama guddaadha nama amantaati biyya keessa jira yoo murtiin nama miidhe paablikii irra bahee sababa agandaa makiinaa arsii wajjin wal qabsee haasa'uu qabamu murtii bilbilee murtii barbaadee gara seeraatti wanni kun akka dhumu takka jaarsa arga tokkoon dubbisu dhugumatti yoo dhugaa dubban akka namaatti wanni tokkoffaa gandummaa kee gale sheekaa roobee mataa isaati maqaa sheekaa qabatee yoo akka barbaaddaami beekaan sirga beekaa ture malee waa'ee murtii waan asitti haasa'uu miti ati mataan keenya beektaa murtiin nama agandaa dhibbata qabaadhaa ture. Agandaa dhibbata kanatti murtiin nama miidiyaa kana jiru wallahi takkaa teekistii kanaa barreesse waan akkanaa dubbiru naan jeen beeku. Mee kun hojii naa jiru akka kanaan sheekaa kadhaan. Adeeroo abbaan sheekaa roobee jalqaba agandaa gosa godhee kattiin gabbaase isa akkas yoo ta'uu baate maaliif waraqaa ragaa viidiyoo waraabee maqaa murtiitiin yaamuu barbaachise? Okay namni murtii nyaatee jee inni raasee sunoo dhalataa isaati. Harargee keessa jira shawaa keessa jira achi baalee keessa jira isa bira roobee keessa nama ganda isaati. Murtiin nama ganda xiyyaa nyaatee yaa sabaa yaa biyyaa argaa gurbaan kun hattuu dhagachuu labsuudhaaf maqa balleessiidhaaf miidiyaa rabbe yoo haqa ta'e siiriyeezii biyya san keessatti seeraan mootummaadhaan jaarsaan murtii fi nama san gidduu fixuu danda'a. Maqaa sheekaa qabate kanaan garuu san hin goone maal deeme maqa balleessi deeme guuza deeme dabot deeme haala saniin agandaan makiinaa isaan qabatan badee murtii deddeebi'an aarsii walumaa gala tootaalee kachuu dandeenyutti gurguddaan isaanii biyya alaati hanga biyya keessaatti gurbaa kanarra kan wal jaare waggaa sadi caalee jiru. Danda'anii jiru garuu hin dandeenye. Jabeenya isaatiin as geemalee dhugaa osoo akkatti bandee deemne gareetti badeetuma dhiifama amma abbaa qaasiraatti fufii ragaalee murtii irra qabdu kan nimeeti. Dabiraatiin dabarsiitiin si dabala yaada keetitti waraqaan inni qabatee fiiguun suni kilii godhee footoo kaasee isin garsiisee jira tokko jedhe. Diftee kana biraan labbaa deemu jirta gaafii san sirriitti mee achuma dhaabbadhu dubbiin si gaafate gaafii sirriitti deebisiif achuma dhaabbatteeti achuma haasofnaa jechuudha. Laal gaafiin si gaafate san hin deebisneef achi abbaaqaa waan inni si gaafate takka takkaan deebisee suuta achirratti. Mee muniraa carraa kana jira keenya sinanaa kana miidiyaa kana akkaatatti yaaddannaan galaan jiru mee muniraa dubbadhu. Okay hannaaf. Ayyuu muniraa dubbadhu. Ayyuu galatuma. Durbadda irraa naaf hin dhugaisin. Tokkoffaa waan hin jechuu barbaadu ani duguutoon waan namaatis hin fuune fuudhuufis hin taa'u maqaballeessi adii dirree taa'u tokko sababni isaa maali naan jaa akkuma atuu dubbattee murtiguuto osoo waan namaa miliyoona dhiisii qarshii 10 fuudhe Itoophiyaa keessatti warri Itoophiyaa qarshii 10 fi abbaan qarshii 10 irraa fuudhame keessa jirra mana murtii wallaaba. Kuni takka murtiguutoon guyyaa adii deemee galu jira makiinaa isaatiin osoo namni ifa galatti osoo namni ijaan argu abbaan qabeenyaa kan murtiguutoo hate san ni du'e moo eessa jira tuni gaafii muniraati. Isa lammaffaa abbaan haqaa as gubba bahee murtiguutoo qeequu mirga qaba mirga takka qabu maaliifi arusiin osoo namni kana ijaan arkuu nama isaanii kawaa balleessu miidiyaa kanarraa namni keenya hin fuune jeeti kakatanii nu iyyaa sheekni isaanii nu kakataa jiru. Dhaggeeffadhaa. Nuti gaafa isaan gantummaa dhiisanii nama keenya maqaa balleessuu dhiisanii hayni haqa janii hafiiti sogguu waa balleesse achi laatan nutis murtiin nu harka jira obboleessa keenya yoo inni waa fuudhe harkaa qabaatu harkaa fuunee deebifnaaf dhabee balleessu irraa fuunee kafalla. Waan tanaan alaa
sababa murtii godhatanii as gubbarratti hattuu harargeen hattuudha yaada jiru murtiif hin deeman nuuf deeman leenca oromoon akka jette siimu abbaa tuffatanii ilma jala tumanii jaan murtii barbaadan qabdu arusiin nu barbaada qabdi hoggu dhibbata akka irra deebuu jiran ajandaa murtii guutoo miti kan barbaadu jirtu harargee barbaadu jirti arusiin arraas boruu siftaanii murtii guutoon biyya alaan jiru biyya keessa jira seeraa jira heeraa jira biyya tana maaltu miidiyaa geesse sheekaa roobee maaltu miidiyaatti isa baase waanni miidiyaa dhufte maqaballeessi keenya malee murtii barbaadaa miti murtiin as isa bira jira tuni takka achi naa qabadhu dabbaal waan kana taateefu murtii guutoon nis hin fuune fuudhuusis hin taa'u qabeenyi isaatu maanaa kan hin jennee makiinaa takkani kannaa murtii guutoon sheekaa roobeeti ni qaba lama sadii qaba makiinaa ni kannaafi hinaaffaa kana kana dhiisa arusii teenya isin jala naqqaanee jirraa hin fuune oromoo harargeen hattuu miti kanneetis hin beeynu gurraafillee hasbunallahu ni'mal wakiil itti qabdeetiin jira. Laali asirratti waan tokko waan inni jechuu barbaadu jara keenya namni tokkoffaa garee maafiyaa ni beekte yaadataa Junayd akkamitti akka isaan xiqqeessaa turan nama kabajaa Oromoon qabdu sooressa arjaa agas gosanii sababa Kadiir Martuuti ilkee dhaabe qofaa fi waan gartee baay'ee tokko irraanfatanii maqaa isaa gurra gaccabsuudhaaf hojii baay'ee hojjetan miidiyaa kanarratti argaa turtan jechuudha. Kadiir Martuu istiilaagaa irratti guyyaa tokkichaa ilmaan arseetti bu'een beeku. Jawaar qeequrraa Kadiir Martuu da'oo godhachuudhaan nama meeqa mattaqa qabaa turan. Gaafa kaan caffee mitiif jecha jimaa harargeedhaa gartee diraa gajaanii laatu sadarkaa isaaniitti xiqqeessanii jechuudha. Kuni finxaaleeyyii arsillee bakka buutu osoo hin taane murna ijaaramee jira. Murti guutuu buutirra jirta. Oguta karagaa ati dubbatu jirtu irratti waa sii dabaluu barbaadee gis takka naas bal'isinee dabbal naas bal'isi. Laala viidiyoo kana laa gis takka waa na bal'isinee gis takka viidiyoo kana qofa deebiin takka akka naalaaltan. Arrabsamuu fi faarfamuu waan jiru. Garuu sababa jaawara galtee hawaasa kana keessaa baheef jaawar mataa qabna jechuudha. Hawaasa bal'arratti maallaquma isaanii maallaquma ilmaan sikkoo mandooti. Namichi kun deemee gurbaa kana itti bitee irratti bitee arrabsiisaa jira jechuudha. Okay, merdi. Koi. Bilibili gala kabi bakka sound san kabi harka keetiin jala sound gala. Ni da Sound gaba. Okay. Itti gaafatamummaa kan qabu. Namni tokko ijoollee wal yoo kutaadhaaf walitti bu'u. Kan itti gaafatama fudhatu yaadataa Junayd. Uummanni keenya dhaamsanii dabarsitu. Baankii tana onsuu qabanii baankii tana keessaa godaanuu qabdanii yoo of dandeettanii baankii takka ijaarachuu hin dandeenye rabbi silaa isin godhe deemaati. Awaash baankii naqadhaa. At least Awaash baankii kireeditii qaba. Yaada sii kenna. Arsiin baankii ni qabdi. Baankii Shaggar already dhumatee jira. Hojimatti mallayyi guutee jira. Kan Junayd isaa iddoo itti oonara tashiitee waaqoo ilmaan masikkoo mandootiin beeka. Bakka kanarree kana suuraa nuuf fidaa kan warra fidaa mana bakka. Utii amma mata keenya irratti wata goona. Abdii ayitiin biyya jiraanii beeka. Baankiin sun baatii 2 baatii 3 keessatti hojii Adaamaa biiroon isaanii guddaan Finfinnee fi Adaamaa kaayoo buruuraa qabanii waan hundaan Jibbi hagana Laali sirratti yaadicha kanaan isin xumura jara keenya. Amma yeroon keessanii biyya USA kana keessatti nama aktivistii Oromoo ni qabneettu kana keessaa silaa Minneapolis kana keessatti mootummaa irratti ibsa baasuudhaaf ibsa ejjennaa hawaasa sikkoo mandoo Noorti Ameerikaa jee ibsa ejjennaa hawaasa Oromoo Noorti Ameerikaa jira jechuu osoo qabu sikkoo mandoo Noorti Ameerikaa jee manguddoo kombortaa cheerchidhaa tokko duuba guree shira akkasiisan baankii irratti labsii godhan. Ammanni kun viidiyoo nama sii hawaasaa ni qabnaa barra viidiyoo jala waraabnee turre. Lagadhaa. Uummanni kun murtii guutuu uummanni kun beekaan qabu beekaan isaanii sanyummarraa gandummarraan kaa wallaahi arsirra namni waa hidan hinaaftu deengadda kam godha mucaa deengadda eenyu
obsa biyyee nyaachifne jarri kun inni kampaanii dalagaadhaa banannaan waliin kuma qabdanii. Mee wayni suniitu Jala dhiifama naa godha jara ummata keenya. baaragee beekaa hayyuun isaanii shanyummaaf gandummarraan ka'u. Hinaaftuu. Nama na rakkina ammallee fuullee teenya nama Mee na namti rakkina ammallee wanni namti taddaa mee naa obsaa. Namoonni isaan jaarratan amma nama akka maammee jabanaatii fi abbaa haqaa kanaa maslaa xiqqoodhaan gartee goota keenya qofa jaanii sossobanii hawaasa argee balleessuu irratti nyaachisuu irratti cabsuu irratti warri bobba'ee carcarirraa maammee jabanaadha. Maammee jabanaa mucaa jaamu kan jimaan galamsoo irraa akka ba'u naannoo aanaa inni jimaan goggogaan keessaa ba'u. Harargee baarraa abbaa haqaatiin abbaa haqaa maslaallee waan qabu intala takka qofaatti bilbilaa. Ilaasu tarkaa sanitti nutiin guccamnee jirra jara keenya. An dhugaan isinitti hima. Namni tokko qaama tokkorraa rakkoo qabuuni jimaa harargee biraaka galamsoon aanaa abroorraa ba'ee finfinneerraa Israa'el Niiyorkii dhufee kontiinarraa raabsama diraaga jaaniin labsan taakka miidiyyaa irratti. Baankirii Itoophiyaa fayyaddu kan uummata kanaan tajaajilamte hundeeffamte ta'uu qaba. Biyya keessan keessaa baasa ilmaasii komandoo jaanii ilaa diinagdeen irratti labsan. Waan kana safaata isinitti bakka amma daraar lama shan gurmaa jaanii kuni nama qabsoota keessatti Eertiraa ture nama siyaasaa guddaa Eertiraa waggaa dheeraa ture biyya Niiyork Noorweey jiru jechuudha. Ijoollee safaata akka dabbaan takka agartee caalaa nuuratii miti beekaa kan miidiyaa kanarratti ba'ee sheekaa roobee facaaree oofutti jiru jechuudha. Wanti gurguddaa siyaasatti siyaasa Oromoo kaneessa gantummaadhaan amantiidhaan addaan ciranii wallagga qofatti xiqqeessanii wallaggi islaama qalajaanii siyaasa Oromoo facaasanii har'a hawaasa harargee bittinneessuu qabeenya isaanii hayyuu xiqqeessuu salphisutti kan bobba'anii jechuun murnoonni kun. Kaayoon isaanii jawaar mataa ol qabuudha. Inni harargee balleessuudha. Uummanni harargee har'as borus fuula duratti nama jala deemuun irra hin jiraatu. Eenyummaa isaa ta'uu siyaasa diinagdee kam keessatti akka hirmaatu ofiyyuu nu beekaa jechuudha. Kanaaf abbaa ammaan booda akka nurraa gamanumaan hin dhaamsa si dhaamuu barbaada. Yoo diidde immoo gareetti keessa jirtusi qumaan qabaa waan ati haasoftus kaleessa gaafa bagarwaaree miilan qabu jettu gaafa harargetti walloo gartee lafa amaaraatti jettu waan baay'ee tokko sirratti usna jechuudha. Ammaan booda fishkaan itti afuufamee jira. Agana kuma galatoomi. Aganumaa jechuun barbaada. Qeerroon dhagaa waan kana. Alfaadha. Sultaan. Dhiifama naa godha. Asirratti abbiyyoo jechee marri jettee jecha bareedaadha. Waan takka qofa goona nuti. Jallaa keenya kana dura deemee gartee bakka nuti dhaabbannutti gufuu nutti ta'u nu fakkaatee bakka biraatiin nutti dhaggeeffadha waan takkaan isin hima. Gammannu waliin gammannaa, rifannu waliin rifannaa, kufnu waliin kufnaa, haanu waliin kaana. Hamtus yoo nurraa odeessa waliin gammachuu teenyas waliin. Waan taateef namni kana keessaa faallaa keenya deemu abbaa haqaatis ta'e akkuma fedhe utaa'e ni dhageessanii nuti gastii ijoollee harargee ol naquu dhabu. Dhaggeeffadha. Gastuma ijoollee harargee ol naquu dhabu. Fedhumana isaa banatee haa utaalaa oolu, haa arbaa oolu, haa dhiichisaa oolu. Gastuma ijoollee keenyaa ol naynee yaada isarraa fuunee mana keenya keessa ta'e nu dha'uu hin danda'an. Tokko kun bakka fedhee bee yoo fedhe ganda isaanii lakkee haan horrabsu jechuudha. Isaanii beena. Oromoon akka jette muka jawwee ajjeesan jawwee wajji darbanii jiran. Nuti nama achi dhaabbatee as nuti duulu isaanuma sadi beena nuti. Kanaafuu sana kana finnee bira dabarra. Nuti ammoo. Ayya dubbat. Okay, ayya gamooti qabatte. Ani murtiidhaaf waa gaafachuu barbaade yaadanii kannatanii. Murtii ani hin beekaa nama kuma takka as jira tarii namni hin beekne jira. Wanni kun namallee akka ifa ta'uu fi warra keessa hin beeknellee keessa akka ifuu fi agandaa makiinaa arsiin gurbaadhaa bituu kaata sana akkamitti itti hirmaatti tokko. Lammaffaa egaa agandaa sanitti hirmaatti takka sagalee takka barreeffama tokko gootee booda na fakkaata dhimmi maallaqaa kun kagabba'e. Agandaa sanitti akkamitti hirmaattee waa'ee maallaqaa kun akkamii ka'ee dhufe. Achi dura moo sun mee balli siyaasa waan kana namni gadi hin hubanne akkuma wanni kun sagantaa akkuma ta'ee lafaa keetti hubatan tokko tokko mee nu ibsi. Ati agandaa makiinaa akkamitti seente agandaan kun akkamii gad dhufe eenyu fite. Yaada bareedaa kaastee galatoom dhaggeeffadha sirriitti ani waa'ee makiinaa sun ka'ee guyyaa lammaffaadha moo akkas ture just akkuma qoosattis ta'e akkuma nama tokkotti wanti miidiyaatti bee yaadamaa itti kannitanii hin qabdu. Maaliifi ati magaalaa keessa deemtee uffata kanaa maa uffata naan jaan jechuu hin dandeessu. Namni silmaan alaaltanis jechuu hin dandeessu. Waan gabaatti bahee gabaa sooshaal miidiyaatti waan bahee yaada kiyyaan irra kan hoggu kana maaliin jee
makiinaa artist Ibsaa Ibrootii binna jennaan baree waa yaada bareedaadha. Oggo kana waa yaada deenje. Makiinaan takkasita Ustaaz Ibsaa Hassaniif. Ustaaz Ibsaa Hassan kabajamaaf jaalatamaadha. Amma dura bitamtee kan namti akka giiftitti eessa macarrashaan isii taate. Hatta san boodallee ni galchina jaamee sooshaal miidiyaa kanarratti waan baay'eetu deemee maallaqni walii qabamaa ture. Maallaqni sunillee gargaarsaa kan dhamee akkamitti wanni sun ta'e. Yeroo rabbillee namillee namatti mufatu. Sigadeemi. Mucaa kanaafis bitamee Ustaaz Ibsaafis makiinaan kan namtee anaaf gammachuudha malee akka hinaafatti narraan fudhatinaa yaada joon kan